Bizinesii jalqabuuf yookaan ammoo hojii tokko jalqabuuf maaltu nu barbaachisa? Bizinesii akkamii jalqabuu qabna? Bizinesii jalqabne sana ammoo akkamitti adeemsisuu qabna? Akkamitti hojjechuu qabna? Kan jedhu guyyaa irraa jalqaba saarraa kaasee hamma xumuraatti hojii kam keessattuu iyyuu haa ta'u hojii isin filattani akkamitti jalqabuu dandeenya? Hojii akkamitti irra gaariidha? Hojii filanne sana ammoo akkamitti ammoo adeemsisuu dandeenya? Kan jedhu odeeffannoo isaa jalqaba irraa kaasee hamma xumuraatti isin biraan ga'a. Kun hojii onlaayinii irratti hirmaachuu barbaadan keessattuu iyyuu yeroo kana Populaayif aappii jedhamu qarshii akka ajaa'ibaatti namoonni irraa hojjetaa jirani. Pilaatfoormii akka TikTokiiti waan ta'eef isarratti waliin hojjenna lakkoofsa irra jiru kanaan bilbiltanii seef godhattanii karaa telegiraamiitiin yoo na dubbitan liinkii isaa isin erga akkaataa itti banattan akkaataa itti hojjechuu keessattuu ijoolleen shamarranii hardhuma bantanii hardhuma qarshii hojjechuu dandeettanii akkan ijoollee dhiiraa tarii leevelii gaafata. Kanaaf lakkoofsa kanaan seef godhadhaati karaa telegiraamiitiin na dubbisa. Biraam jedhama warroonni yeroo jalqabaatiif gara YouTube channel kana dhuftan subscribe gochuudhaan maatii keenya dabala maatii keenya akka taatan ammoo like share godhaati. Nafaana turaa isin hin jira egaa namoonni YouTube channel kana haaraa taatanii fi osoo subscribe hin godhin daawwataa jirtan subscribe godhadhaa. Akkuma jalqaba isinii kaase namni kamuu hojii hojjechuu barbaada. Hojii hojjechuu barbaadu sana ammoo akkamitti akka hojjechuu barbaadu yookaan ammoo bu'aa gaarii otoo irraa argatee ni hawwa. Namni hojii jalqabu tokko ittiin jijjiiramuuf jireenya isaa ittiin jijjiiruu fi ofii isaa fi maatii isaa haatu namoota biraa ittiin gargaaruuf. Kanaaf namni kamuu daandii milkaa'inaa ni barbaada. Akkuma yeroo baay'ee isin kaasutti hojii tokko irratti nama baay'eetu hirmaata. Namni baay'een haa hirmaatu garuu namni bu'aa irraa argatu akkaataa barbaadamee namni itti milkaa'u nama muraasa. Kuni sabaraa miti haala adeemsan hojii sana irratti ittiin hirmaannudha. Kanaaf hojii yoo jalqabnu maal gochuu qabna? Hojii akkamii immoo jalqabuu qabna? Kan jalqabne sana immoo akkamitti geggeessuu qabna? Yoo akkam taane bu'aa gaarii irraa argachuu dandeenya kan jedhu akka seera bizinesiitti waan ofii kiyyaa beekuu fi hubannoo ofii kiyyaa qabuu fi namoota baay'ee namoota bizinesii irratti hubannoo qaban namoota bizinesii garaagaraa irratti hirmaatanii jiran gaafadhee waan ammoo isin barbaachisa jedhe guyyaa irraa qabadhee isiniif dhufee jira. Kanaaf viidiyoo kana fakkaatu yeroo darbu illee isinii waraabee ture. Ammas namoonni baay'ee waan na gaafatanii fi hojii akkasii jalqabee kisaaraa keessa seenee ittiin milkaa'uu hin dandeenye. Gaafiin akkasii karaa keessaatiin naa dhiyaata. Kanumarra dhaabbadhee wanti kun isin fayyada. Karaa kanaan yoo deemtan gaariidha waan jedhee yaada isinii qabadhee dhufee jira. Jalqaba irratti wanti nu gochuu qabnu bizinesii jalqabuuf hojii jalqabuuf wantoota nu barbaachisan beekuu qabna. Wantoota nu barbaachisan guuttachuu qabna. Wantoota nu barbaachisan dhiyeessuu qabna. Egaa wantoota nu barbaachisan argannee booda guutuu isaas ta'uu barbaadu hamma muraasa egaa argannee booda hojiitti seenuudha qabna. Kanaaf hojiin nu hojjechuu barbaadnu suni hojii oomishaati moo hojii daldalaati moo hojii tajaajilaati kan jedhusi adda baafnee beekuudha qabna. Isarra dhaabbanne meeshaaleen yookaan ammoo ulaagaaleen wantoonni namticha hojii tajaajilaa hojjetu barbaachisuu fi adeemsi inni itti adeemuu fi namni hojii piroodaaktii hojii oomishaa hojjetu yookaan ammoo namni daldala hojjetu ittiin adeemu garaagara. Nu jalqaba gochuu qabnu hojii hojjennu sana filachuudha. Qarshiin harkaa qaba immoo hojii kam nu hojjisiisuu danda'a isa jedhu murteessuudha. Naannoo an jirutti namoonni maal barbaadu? Hawaasni naannoo kanaa maal barbaadu? Hojii keessatti yeroo hirmaannu amma keessattuu irra caalatti hawaasa keenya keessatti maal wanti beekamu ani hojii maalii yoo hojjedhu narraa midhaagaa? Hojii maaltu bareeda? Hojii kamtu maqaa gaariidha qabaadha filata malee hawaasni rakkoo naannoo kanaa rakkina maalii qaba? Dhiyeessiin naannoo kanatti hir'atu maali? Uummanni ammoo maal barbaada isa jedhu hin qoratu. Kanaaf seera bizinesii keessatti wantoota nu milkeessan keessaa tokko rakkina hawaasa naannoo sanaa furuuf deemudha. Akkaataa rakkina hawaasa naannoo sanii furuu deemnutti bu'aan nu argannu baay'ataa deema. Fakkeenyaaf naannoo ijaarsi manaa ittiin baay'anne naannoo ijaarsi ittiin baay'annetti meeshaalee ijaarsaa gurguruun gatii hin qabu. Faayidaa nu hin qabu. Naannoon ijaarsi manaa itti baay'atutti naannoowwan ijaarsi itti hammaatutti meeshaalee ijaarsaa yoo dhiyeessine rakkinni hawaasa sanaa furre hawaasni naannoo sanii deemee immoo iddoo biraa deemee baasiidhaaf hin saaxilamuun tiraanspoorteeshinii ta'a gatii isaa ol ka'uu ta'a barbaaduudhaaf iddoo isaa beekuu dhabuu danda'a. Kanaaf rakkinni hawaasa sanaa furaarraa jechuudha. Dhawaatuma rakkinni hawaasa naannoo sanaa furuun bu'aan nuti argannu immoo dabalaa deema. Kanaaf rakkinni hawaasa ishuu hawaasa naannoo sanaa furuudhaaf deemudha. Lammaffaa immoo waan qabnuun hojiitti seenuudha. Fakkeenyaaf yeroo baay'ee argitanii jirta gootee inni tokko hojii jalqabuu barbaade hamma firri biyya akkasii jiru qarshii naa ergutti hamma immoo mindaan ji'a itti aanu naa dhufutti hamma qarshiin akkasii wanti lafa jiru kana gurguree kana godhutti jedhee ta'a. Dhawaatuma inni qarshii biraa eeguuni qarshiin inni harkaa bahu jalaa bada deema. Jechuun seera bizinesii irratti xiqqoo irraa ka'uudha. Wanta ija kana keessatti hin guunne wanta bara kana keessatti hin guunne bu'aa hojii sanarraa argattu naa ta'u qarshii iddoo biraatti eeggattu naa ta'u qaawwa hir'atan sana haalataa sanaan guutaa deemne malee al takkatti waan guddaa argachuu hin dandeenyu. Kana immoo namni kamiyyuu beeka.
Isteeppiin jireenyaa, isteeppiin daldala, isteeppiin biizinasii xiqqaarraa ka'a malee al takkatti iddoo guddaa iddoo barbaannu san gahuu hin dandeenyu. Kanaaf wanti nu barbaachisu tokko hojii hojjennu san erga filannee adda baafnee booda rakkina keenya furuudhaaf osoo hin taane waan hawaasni naannoo sana barbaadu hojjechuudha. Waan ofii keenya barbaannu osoo hin taane waan hawaasni naannoo sana barbaadu hojjechuudha. Sun ammoo gabayaadha. Naannoo sanatti maaltu gurgurama? Yeroo gabaa keessatti isin argitanii yoo jiraattan akkuma yeroo baay'ee irra deebi'ee ni kaasa waan kana naannoo kanatti manni nyaataa hin jiru yoo ta'e naannoo kana manni nyaataa hin jiru gabaan naannoo kana jiru ana qofatu argachuu danda'a wanti naannoo kana mana nyaataa banuu qaba. Naannoo sana manni uffataa hin jiru yoo ta'e naannoo manni uffataa baay'inaan hin jira sanatti uffata banuuf yaalan wanti akkasii sun sirba bizinees keessa sirrii miti. Namni yeroo kana filannoo baay'ata. Kanaafi gabaa keessa seentee dhiyeessii guuttee hanqina namni naannoo sanaa jiru guuttee argamte yoo jette filannoon namaa si ta'a jechaadha. Namni mana kaanii dhabee yoo bahe sirraa bitachuu danda'a. Waan bakka kaanitti hanqina qabu hanqina namni kuun qabu ati guuttee yoo argamte immoo namni sirraa fayyadamuu danda'a. Kanaadha malee naannoo kana bizinesii akkasii irratti namni bizinesii waan akkas haalata saniin hojjetamanis jira. Fakkeenyaaf meeshaalee ijaarsaa yoo fudhatte dirqama baay'ina naannoo meeshaaleen ijaarsaa itti jiranitti gurguruun qabdu. Namni naannoo kanaa barbaada. Kenna naannoo baay'inaan ijaarsa jirutti yoo meeshaalee ijaarsaa bante sirraa bituu danda'a namni. Kanaaf inni jalqaba irratti qo'achuu qabna. Naannoo kanatti hawaasni maal barbaada? Hojiin kun ammoo hojiin nu hojjechuu barbaannu kan immoo naannoo kamitti filatamaadha iddoon isaaf ta'u jennee haalata sanaan beekuu qabna. Kanaaf haalli gabayaa akkaataa kanaa lammaffaa waan haaraa fiduuf yaaluu dhiisuudha. Jechuun koo dadhabbii guddaa gaafata. Tari'atiin yeroo gabaa keessatti qarshii meeqachuu barbaadda, qarshii argachuu barbaadda. Hojiin ati hojjettu sun ammoo dadhabbii si gaafata. Waan haaraa yeroo oomnu riskii guddaa qaba. Kanaaf isan gochuu irraa waanuma jiru qabannee gara gabaatti seennee rakkinoota jiru fooyyessinee argamuudha. Kanaaf waan haaraa qabannee waan haaraa fiduu caala wantootuma jiran irratti fooyyessinee hanqina isaan hin qabne guunne yoo argamne filannoon hawaasaa nu ta'a jechaadha. Kanaaf akkaataa isaanii bizinesii jalqabuu dandeenya keessattuyyuu nama keenya biyya keessaa ta'u biyya alaa ijoolleen jettan gara biyyaa dhuftanii hojiiwwan hojjechuu barbaadan adeemsa kana keessa deemuu qabdan wantoota akkasii kana gochuu qabdan. Waan haaraa fiduun gaarii miti sababni amma jedheefi fakkeenyaaf naannoo manni uffataa dhiiraa jirutti manni daldalaa kan kee hojjechuu barbaadu naannoo manni uffataa dhiiraa baay'inaan jirutti hojii jalqabuu barbaadde. Atammoo waan haaraa uffata shamarranii fiddee yoo seente sirraa namni bitu hin jiru. Naannoo san ka dhufu namoota uffata dhiiraa bitatan qofaadha. Kanaaf gabaa argachuu dhabuu dandeetta. Akkasumas immoo toora uffanni shamaraatti gurguramu fiddee uffata dhiiraa yoo seensifte waan haaraa qabattee yoo dhufte uffata dhiiraa yoo seensifte namni sirraa bitu hin jiru. Maaliif naannoo san kalaqu warroota shamarraniiti malee warra dhiiraa miti jecha. Kanaaf uffata dhiiraa hojjechuu barbaadne yoo ta'e naannoo uffatni dhiiraa baay'inatti gurguramu sanatti hanqinoota isaan qaban kophee qofa gurguran yoo taate ammoo surreetti daballee akkasumas waan biraa daballee jaakeetti daballee tisheerti daballee waan akka isaanii finnee akkaataa dhiyeessii isaan dhiyeessaniin gatiillee qorannee waan akkas goone hanqinoota namoonni naannoo sanaa qaban nuti ammoo fooyyessine yoo argamne bizinesii keenya sadarkaa bareedaarraan gahuu dandeenya. Kanas kana gochuu qabdani. Sadarkaa itti aanu irratti ammoo bizinesii tokko jalqabuu fi wanti nu barbaachisu kapitaala. Maallaqa nu barbaachisa. Kanaaf maallaqa qopheessuudha. Maallaqa qopheessina kana akkamitti itti fayyadamuu qabna? Maallaqa qopheessuun qofti gahaa jechuu miti. Fakkeenyaaf namni hojii wal fakkaatu tokko namni qarshii 500 jalqabee fi namni miliyoona tokkoon jalqabe tarii namni qarshii 500 jalqabe suni bu'aa baay'ee argachuu danda'a. Adeemsa sirrii yoo deeme jecha. Kanaaf dhimma kapitaala irratti yookaan dhimma maallaqaa irratti yoo kaafne yeroo baay'ee deddeebisanii itti jira waan kana qarshii qabnu fakkeenya 600 yookaan miliyoona tokko miliyoona lama qabaanne miliyoona lama qabnu sanaan hojii irratti invest gochuu hin qabnu. Saboonni garaagaraa jira saboonni qarshii nu barbaachisuuf tarii hojimmaan nu jalqabne sunillee yeroo nu jalqabne sanitti qarshii nu argamsiisuu dhabuu danda'a. Qarshii irraa argachuuf joota baay'ee lakka'uu dandeenya. Nuti ammoo hamma hojii kanarraa galii argachuu dandeenyutti galii gaarii irraa argachuu nuuf jalqabutti maallaqa nu barbaachisa. Inni jiraanna nyaannan dhunna tarii kiraa manaafaa qabna. Hojimmaan sunillee yeroo inni qarshiitti nu gaafatu jira. Meeshaa nu galchine meeshaa nu qabnu dhiisee maamilli ammoo meeshaa biraa nu gaafachuu danda'a. Kanaaf ammoo yoo qarshii hambifannee lafaa qabaanne meeshaa maamilli barbaadu sana qarshii sanaan guutuu dandeenya. Keessattuu biyya kana keessatti hojii tokko jalqabdee otomaatti isteeppii tokko iyyuu hin deemin dhufanii heeyyama siin jedhu vaatii jedhu maal jedhu saba gara inshuraansii jedhu saboota garaagaraa kan ati hin beekne si dhufuu danda'u. Kanaaf maallaqa si barbaachisa waan ta'eef maallaqa hanga kamuunuu jalqabin irraa hambifachuu qabda kaa'achuu qabda hundaan jalqabuu hin qabdudha.
dhimma kaapitaalaatiin wanti wal qabatu. Namoonni hojii onlaayinii irratti hirmaachuu barbaadan keessattuu iyyuu yeroo kana poopulaayiv aappii jedhamu qarshii akka ajaa'ibaatti namoonni irraa hojjetaa jirani. Pilaatfoormii akka tiiktokiiti waan ta'eef isarratti waliin hojjennaa lakkoofsa irra jiru kanaan bilbiltanii seef godhattanii karaa telegiraamiitiin yoo na dubbitan liinkii isaas ni erga akkaataa itti banattan akkaataa itti hojjechuu keessattuu ijoolleen shamarranii hardhuma bantanii hardhuma qarshii hojjechuu dandeettanii akkan ijoollee dhiiraa tarii leevelii gaafata. Kanaaf lakkoofsa kanaan seef godhadhaati karaa telegiraamiitiin na dubbisa achirratti waliin hojjechuu dandeenya ammayyuu achirra jira waan ta'eef achirratti hojjetaa jira waan ta'eef karaa saniinis hojjechuu dandeenya isaan akka itti aanu as harkaa firaffaarratti immoo hojii tokko biizinesi tokko jalqabu qofa osoo hin taane haala gaariidhaan bu'aa barbaadamu irraa argachuu fi wanti nu gaafatu namoota humna namaati nama waliin hojjennu haa ta'u akka gorsaatiittis akka qarqaarsaatiittis namoota cinaa keenya jirutti fayyadamuudhaan itti gargaaramuu qabna. Kanaaf hojjettoota yookaan namoota yookaan hojii nuti hojjennu san muuxannoo hin qabnu ta'e fakkeenyaaf meeshaa diizaayinii kan uffata yoo fudhannu kan ammoo mana hojii sibiilaa yoo fudhanne qarshii qabna hojii kana hojjechuu hin barbaanna hojii kanas hojjechuu hin dandeenya garuu fi kennaa ammoo balbala uumuu hin dandeenyu hojjechuu hin dandeenyu oomishuu hin dandeenyu kanaaf dirqama nuti danda'u oomishuu danda'u qabnaadha miti. Humna hojjetaatti fayyadamu nama mindeessine nama hojjisiisuu qarshii nu harka qabnu sun ammoo mana meeshaa hammamii nu banuu danda'a. Manichi sun ammoo hojiin sun ammoo nama hammam nu barbaachisa jedhu adda baafne manuma tokko tokko irratti ijaarte hojii namni 5 hojjechuu danda'u nama 10 fa'aa hojjisiisa. Kanaaf bu'aa ati argattus jala hir'isaa deema jecha. Nama 5tti qarqaaramte waan namni 10 hojjetu hojjechuu dandeetta. Kanaaf isas ammoo ogeessa gaafachuu namoota hojii kanarra hirmaatanii jiran gaafachuu namoota hubannoo waa'ee kanaa keessattuu ijoolleen biyya biraarraa gara biyyaatti dhuftanii hojiin biyya keessatti akkaataa inni itti hojjetamu beekuu dhabuu dandeettanii haalli jireenya biyya kanaa waggaa 3 duraa fi kan bara kan ammaa garagara ati kanan beektu ammoo kan waggaa 3 duraa yookaan waggaa 4 duraati. Adeemsi yeroo sanaatiif ammaa garagara kanaaf namni akkas haaraa gara biyyaa dhuftan namoota mariisisuu namoota hojii sana irra hirmaatanii jiran mariisisuu namoota odeeffannoo waa'ee hojii kanaa kennan mariisisuudhaan hojii sana jalqabuu fi humna namaa hammam gaafata. Mana nyaata gosa hojii kamu viidiyoo darbe irratti isin kaasee ture mana fakkeenyaaf tolchaaf raabsa daabboo haa ta'u hojii horsiisaa haa ta'u kan lukkuu kan horii haa ta'u kamirrattuu iyyuu nama hammam akkasii gaafatu adda baaftee akkaataa saniin baasii baafsuus hir'isuu dandeetta sin jechuu barbaada. Egaa kanaan kana yoo jenne biizinasii akkam akkamii hojjechuu qabna ka jedhu gosti hojii kamuyyuu akka hojjetu ni gorfama. Kana bu'aa isaa irratti garaagarummaa haa qabaatu malee dandeettii nuti hojii sana irratti qabnu garaagarummaa haa qabaatu malee hojiin kamuyyuu waan qeeqamuu fi waan jibbamu hin qabu. Murteessaa adeemsa nuti keessa deemnu fedhii yookaan ammoo tajaajila mana yookaan hawaasni naannoo sanii waan hawaasni naannoo sanii barbaadutu hojii tokko ol kaasee tokko gabbuusa. Namoonni kun waan hin goone nuti goone erga fakkeenyaaf hojii raabsa bishaan haa ta'u dhugaatiiwwan lallaafaa haa ta'u daabboos haa ta'u even biddeena haa ta'u raabsaan wantoonni hojiiwwan raabsaa wal qabatan tajaajila raabsaa wal qabatan kanneen akkanaa kun ni jiran. Namoonni raabsan sun maamilli namni bitatu sun dhufee bakka isaanii mana isaanii dhufee irraa bitatu yoo ta'e immoo isa namuu waan haaraa mana isaaniitti geessuu fi kenna daabboon raabsitaa yoo ta'e namni bakka isitti tolchitanitti dhufee bitatu irra namoonni kun bakka ofii jiranitti fidanii namoota itti gurguran yoo ta'e isin ammoo mana isaaniitti geessuu jechuun isaan irraa waan caala akka namni isaan filatu waan ittiin gootanii jechaadha kun. Lamaffaa immoo tiraanspoorteeshin isaanii kaffaluu fi waan akkas akkasiin fayyadamu hojiiwwan tajaajilaa irratti hundaa'an yoo ta'e fakkeenyaaf hojii tajaajila kan akka jennu mana rifeensa dhiiraa ta'uu danda'a mana miidhagina shamarranii ta'uu meekaappii ta'uu hojiin akkasii kun hojii tajaajila irratti hundaa'ani. Kanaaf yeroo tokko torbaan keessa al takka yookaan ammoo torbaan keessatti guyyaa tokko sa'aatii takkaaf sa'aatii lamaaf haa ta'u tajaajila bilisaa irra kennuu. Kanaaf akka namni isin filatu taasisaa jechaadha. Wantoonni akkasumas seeruma biizinasii keessatti illee waan baay'ee gorfamuudha. Namni yeroo tokko tajaajila bilisaa yeroo kennisu dhufee sirraa fayyadame gaafa qarshiidhaan hojjisiifachuu barbaada immoo iddoo biraan deemu sima bira dhufa. Kanaaf waan akkasii goone maqaa biizinasii kennaa ol kaasuu jaalatamummaa kennaa maamila biratti baay'isuu waan akkasii yoo goone wanti namni nu filanneef hin jiru. Wantootuma akka kanatu namoonni baay'een hojii tokkocharra hirmaatanii garuu namoonni hundi isaa ittiin milkaa'uu wanti dhabaniif sababootuma akka kana. Kanaaf adeemsa kana keessa yoo deemtan wanti isin ittiin hin milkoonneef hin jiru gosa hojii kamirratti hirmaadha isin jechuu barbaada. Tooftaa waan nama isin kaase kana hojiitti yoo seentan biizinasii keessa yoo seentan wanti isin milkoofneef hin jiru. Kanaaf waa'ee odeeffannoo guyyaarraa qabadheessan kan hanga ammaa isin biraan gahaa ture kana odeeffannoo kanaaf kan kana fakkaatu chaanaalii kanarratti waan isin dhiyeessu waan isin fiduu fi YouTube chaanaalii kana subscribe godhadhaa. Odeeffannoon kun ammoo nama ni fayyada jettanii yaadda yoo jiraate share godhaatii biraan gahaa. Gaaffii yoo qabaattan ammoo koomentii jalatti naa barreessuu dandeettanii isaan alas ammoo dhuunfaadhaan siyaasuu barbaadu jettan ammoo lakkoofsa bilbilaa asirra jiru kanaan bilbiltanii
Naqunnamuu dandeettu yaada keessan dhiyeessuu dandeettu. Isaan immoo namoonni hojii onlaayinii irratti hirmaachuu barbaadan keessattuu iyyuu yeroo kana Poopulaayif aappii jedhamu qarshii akka ajaa'ibaatti namoonni irraa hojjetaa jirani. Pilaatfoormii akka tiiktokiiti waan ta'eef isarratti waliin hojjenna lakkoofsa irra jiru kanaan bilbiltanii seef godhattanii karaa telegiraamiitiin yoo na dubbiftan liinkii isaas ni erga akkaataa itti banattan akkaataa itti hojjechuu keessattuu ijoolleen shamarranii hardhuma bantanii hardhuma qarshii hojjechuu dandeettanii akkan ijoollee dhiiraa tarii leevelii gaafata. Kanaaf lakkoofsa kanaan seef godhadhaati karaa telegiraamiitiin na dubbisa achirratti waliin hojjechuu dandeenya ammayyuu achirra jira waan ta'eef achirratti hojjetaa jira waan ta'eef karaa saniinis hojjechuu dandeenya isaanis immoo hojiiwwan onlaayinii kanneen biraa kanneen hojjechuu barbaadan yoo jiraate lakkoofsa kanaan dubbisuu dandeettan odeeffannoo guyyaa irraa godhe sun kan hanga ammas hin biraan gaatu waan dhuftanii galatuma galanni keessan dachaa viidiyoo biraatiin amma illee baay'ee.